Misaan gahee misaan gahee misaan gahee biddeen gahee nama dhufee nyaatu. Nageenya waaqayyo isin yaa baay'atu obboleewwan kee jirtu kam jirtu fayyaa nagaa keessanii an obboleettiin keessan. Jaartiin isinii jirti kunoo jaartii dulloomtuutiin isinii jira kam jirtu isin fayyaa qabdu. Warri biyya alaa jirta warri Dubaayii jirta warri iddoo adda addaa jirtan nagaa qabdu miti. Baga nagaa qabaattanis nagaa qaba galata waaqayyoo fayyaa kootii isiniin jedha. Baga jiraattanii koottaa biddeen toshinaa misaa hojjechaa jirraarraa har'a misaan gahee manas qayyaree isinitti mee isinitti nimni indeen qalladdu isin ara qaldiin hin jiru mana naan bite kanas nan bite mana waaqayyo baga si gargaare mashaallaa naan jedha isiniin jedha obboleewwan keenya warri musliimaa koottaa biddeen nyaadhaa. Biddeen kana toshaa jira misaan qopheessaa jira har'a. Mana qayyaree isiniin jedha bakka ani kanas nan bite qayyaree yoo isiniin jedhu nan bite jechuudha kan mana kanas. Achumarraan immoo warri biddeen tokkosii barbaadan koottaa daraa kosinii fallaadhaa barkachiisuu kan yaadan. Biddeen kana isin gojumaasisaa. Si wajjin xiqqoo ishee deeqaa torba baay'atee deeqaa 8 haasa'uu barbaadee dhufe. Koottaan sinin jedhaa daraa koo. Koottaa biddeen biran darbanii tokkos baduqqus jedhu iyyuuti. Keenya immoo maal jedhama? Biddeen ho'aa kana bira hin darbinaati. Koottaan sinin jedhaa. Baga jiraattanii baga har'a geessanii immoo hundi keessanii. Anis fayyaa kooti galata waaqayyoo. Wanni ayyaanas qophaa'ee jira obboleettiin kiyya tokko waan ayyaana nutti agarsiisi jettee turte ishii bareedduu koo waan ayyaana isinitti agarsiisa. Kuni misaadhuma amma ayyaana asiiti. Kuni kunoo qophooftee jirti lukkuuni. Lukkuun kaadhu qophooftee jirti ayyaanaa fi dhuguma isiniin jedha mana namaa seenaa ammoo. Jechuun sila waan dhugaa malee isinitti himu yaa waan dhugaan jaalladha. Waaqayyoon isin haa eebbisu garuu bakka jirtanitti eebbifamaa dhugaa waaqa isiniin jaalladha. Maaliif waan sun na gammachiifsanii natti toltaniifan viidiyoo xiqqoo tokkos ta'u isinittis bareedus baatu viidiyoo waraaba. Eeleen keenya immoo na sassaqii akka eelee warra gaxanii ergitanii ishee minuma qabsiistu. Maaliif isiniin jedhe beektu waan isin jaalladhuufan dhugaa dubbachuuf viidiyoo xiqqoo waraabuufaa natti toltu. Koomentii keessan na kolfisiisaa natti tolaa. Waan dubbise bakka attan buhaara baay'ee dhugaa isiniin jedha akka nama dhadhaa wayii dibateetti koomentii keessatti baay'een buhaara. Eere ishee mimaana qabsiista amma silaa goommanni jira. Amma maallaan jira obboleewwan koo biyya alaa jiran. Warri kana duraati waggaa 30 taatu fayyaa qabdaa minaamin jettani koomentii irratti isinii deebisuu wallaalee miti. Waggaa 30 ta'uun baay'ee miti. Ani garuu isinii deebisuu wallaalee koomentii sana beekaan dhiise. Itoo waa'ee nu batiini naa barreessitan turtan innaa sana rakkoon qaboo barreessitanii biddeen irraa baasee walitti deebina qaame. Anuu waggaa 30 atu waggaa 30 taatu ati fayyaa qabdaa. Warri tikikkilanyaa diimee koo gammattanis hin jirtu. Warri immoo gammannis hin jirtu rakkoon qabu. Ani koo intala adaadhaa kooti sana yaa'u viidiyoo ittiin isiniin viidiyoo hojjechuuf kolfeetanii gaafsan. Lammanni immoo akkas jechuun koo suni hammeenyaaf osoo hin taane ishiin obboleettii kootiin hiriyaa ta'uu ishiin obboleettiin koo amma ijoollee jaadeesseerte jechuudha. Ishiidhaan hiriyaawwan isaan lamaan haadha kiyyannatti beebalee ani waan beekuu hin qabu. Ishiin jaadeesseerte amma obboleettiin kiyya waaqayyoof haa galatu. Intallumti ishii fi ilmee obboleettii kootii amma na fuudhaan ani heerumaa maraatu isaan lachanoo jechuudha gurguddatanii gahanii. Jechuun turteetti jedhetan waan ta'e qoosaa kee fidee kolfaan haasa'e malee gaafsana amma na isin dabbara seene aamsoo sooreshi yoo jiraate gibu goora sorii bazzaa ana amma isin dabbara seene isiniin jedha waaqayyo isin haa eebbisu kanaachi rakkoon hin jiru isa yaaduma kolfumaaf waraabee tabumaaf viidiyoo aduu sana asin taphachiisa jedhee ta'u waraabee malee isin aarsaan seene dhiifama naa godhan isiniin jedha. Ambiraamoo waan ayyaana koo qophaa'ee jira shunkurtii zahiitii manni ambiraa dhaadhaa mini garbuu kenneettoo
warri ayyaanaaf galtanii waaqayyo sin gargaara ayyaana kanarra jechuun ayyaana kanaaf jettanii osoo hin taane ayyaana kanarra galuudhaaf jirtanii koottaa mana koo qaalittuma gahaa heeloonaan jedha naannooma boolee gahaa duwwaa 934 irratti heeloo intala tashoomaa adaba baalii eessa jirtaa konna fuudhii koottuu jedhaa dhufeeta si fuudhaa wajjin ayyaana dabarsinaa. Ana biratti ayyaana keessan dabarsitanii warra keessan bira dhaquu hin dandeessu. Warra waaqayyo sin gargaaree galuuf jirtanii jechuudha gaaf sanatti. Ana akkasin hin jira biddeen kana sin hawwisiisu kanarran kejeeltuun gaha. Ana kana sin hin jira. Kuni kun waan akkanattan jaaladha malee isa guggubataa sana hin jaaladhu katti daaskisee nan bukeessa bishaan itti naqaa hirshoo itti naqaa waan na barbaachisuun itti naqaa sanaan booda borumtaasaa har'a bukeessa jechuudha borumtaasaa bishaan itti naqaa hin calalaa burtukaanaan barbaade loomii itti godhaa qodaa biraatti irraa callalaa akkanatti hin jaaladhan akkatti baay'ee mi'aa jechuudha malee isa guggubanii ka'anii booda intinii godha san hin jaaladhu asitti immoo waxii waxaan jira qalladdu misaan gaa jira sinin hin jenne hallichaa immoo sitti waxamaa jirti qeessirii fi dinnicha immoo warraa hidhee bookoo dhaqee tanachi maamichi isaana dha'ee ergasii manaan dhabu sumaan sun garra ergasii manaan dhabu achi dhaqee achittan argee galee yeroo sana jechuun wallaalee sun taane erga nyaata sana achi yaadde manaan dhabu jechuudha. Kanaaf asitti illee waxii hojjechaa hin jira isaanis gahaa jira koottaan siniin jedhaa obboleewwan keenya. Mana moonaa gammadaa mashaalla jedha kunoo kanan bitee asumaan mashaalla naa jedha isiniin jedha kun kashinaadha. Mana bitee lotorii wayiin naa bee waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u isiniif illee lotoriin ajaa'ibaa haa bahu bara keessan irratti jireenya keessan irratti waan ajaa'ibaa waan isin yaadne waaqayyo isiniif illee haa godhu isiniin jedha. Kanaaf illee akkatti waaqayyo lotorii naa baasee jennaan isinitti namni gadda mana bitee lotorii naa beekuma digdama soorsaa akkuma qalbii kutee birriibba tokko muree jechuudha. Anillee hin jaalladhun ture. Anillee lotorii hin jaalladhun ture. Lotorii sana yeroo soorsaa bitu hin bahu seetanii qarxaaf fedhe. Kansaa bakka biddeen koos barakachifadhe. Bakka kansaa dhufeetan mana kana bitee. Baga waaqayyo si gargaaree bara haaraatti waan haaraan baga harka kee galee abiibtiitii janaan jedha warra na jaallattanii warra na jibbitan immoo waaqayyo sina eebbisu jiraadha isinis sababiinsaa yaa'ugaa bara haaraati waan addisii dhufaa jira waan addisii kanarratti wal loluu wal arrabsuu yookiis immoo wal jibbuun hin danda'amu warra na jibbitan sinan jaalladha. Waaqayyoof galanni guddaan haa ta'u kun waaqayyo mana naa kennee jira mana bitadhee jira ammoo daa'imni dhufuuf jira yookaan dhufuuf jirti waaqayyo fedha waaqayyo ta'ee isiniin jira sinan jaalladha oduu isin irratti dheeresse dhiifama naa godha laayikii naa godha warri haaddisii immoo mana kanaaf gaatanii sabiskiraaybii nuu godha nu jajjabeessa obboleewwan kiyya ani sinan dhagaa anis obboleettii keessanii akka waaqayyootis immoo waan na jajjabeessitaniif ansi wajjin haasaa na jajjabeessaa koomentii gaarii naa barreessaa. Waan wallaali na gorsaa malee na narrabsiina kana godhii kana jedhu akkanatti nuuf hojjedhu akkas godhi jedhaati na gorsaa malee yaa'u namni kamiyyuu dogongora hin qaba kompiitarri dogongora yeroo tokko namaa miti akkas isin jedhaan rabni hin barbaachisu waaqayyo isin haa eebbisu ijji nagaa wal waa agartu habiibota kiyya nagaan turaachaa.